walittamane 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 harraakaase kaayyoo kana hingalu isharafu yoon sharafe yoon basaase eeroo oromoo qarree oromoo yoon basaase har'aa kaasee ani oromoon safuu koo aadaa koo burji bettaashii nan gata surree raapperii nan dhiisa safuu koo nan kabaja har'aa kaasee oromoof oromiyaa qeerroo qarree hin basaatu yoon basaase dhiigni jaallanii gammoojjiilee oromiyaa keessatti hangala'e dhiigni qeerroo oromoo qarree oromoo oromiyaa ispaaltii oromiyaa keessatti boolee oromiyaa keessatti hangala'e lolaa ta'ee naa nyaatu lafeen gootota oromoo gammoojjiilee oromiyaa keessatti caccabe lafeen qeerroo oromoo qarree oromoo ispaaltii oromiyaa keessatti caccabe walitti qabee qoree ta'ee naa waraana yoon basaase naa waraana yoo walamanne naa waraana har'aa kaasee oromoof oromiyaa walqixa alakoof ala namaa walqixa nan ilaala yoon kana gochuu baadhe yoon kanarraa jalladhe ani nyaatu narraa fagaatu anna nyaatu nattaa iyyaatu yoon kana gochuu baadhe fuuldura koo duubaa koo fuulduraa koo allimadhee naan qajeelii yoo qajeele naan guddati yoo guddate naan dubbati yoo barate bakka gaarii naan gayii qeenkoo doobbiyaa ta'u allikoo walqixxummaa akka ilma oromooti akka intala oromooti akka safuu oromooti nan eegsisa aadaa oromoo safuu oromoo nan eegsisa biyya keenya irratti hin baqannu hin falmanna abeenyaan yaadaan waraana bilisummaa oromoo bukkee dhaabbannee waan dandeenyu ni gargaarra yoo dadhabne haga wareegama lubbuutti bukkee hin dhaabbanna yoo kana gochuu baanne waan amma jenne kun mallattoo gaaffii ta'ee lafa aboosha deemutti lafa amantiitti maaddii nyaataa irratti naa iyyaafatu dhiigni goototaa naa iyyaafatu dhiigni qarree naa iyyaafatu dhiigni qeerroo naa iyyaafatu manni oromoo manni nagaan inni gubatu yoon kana godhe doogorra tokko yoon dalage oromoo kana irratti yoon dalage mana koorra innan namaa gubate koosaa gubate yoon kana godhe waan amma dubbadhe kuni waan inni walitti gale kuni haphee ta'ee naa qabatu rasaasni waraana bilisummaa oromoo keessaa baatu yoon oromootti shira dalage nan abiin rasaasni diinaa yoo na dhabe rasaasni firaa nan abiin har'aa kaasee oromoof oromiyaa walqixa ilaalee har'aa kaasee waan hin qabuun haga wareegama lubbuutti bukkee dhaabbadha yoo kana gochuu baadhe waan amma dubbadhe kuni gaara ta'ee narrattaa jiru
injifannoon uummata Oromoof. Agas.